Ashamaar kafuun akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu sallaa jirjiratti argamtan nagaan koo bakka jirtatti isin haa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka dhiifama viidiyoodhaan as bahee isin dubbiseen beeku kanarraa kan ka'e ijoolleen baay'een koomentii jalattis keessanis gaafii na gaafachaa jirtu jechuudha. Gaafii keessaniif deebiin qabadhee dhufe innis maalinni hin deesse moo maalinni moo hin dadhabdee warri naan jettanis jirtu akkasuma immoo hojii kee hin dhaabde moo warri naan jettanis jirtu jechuudha. Hunduma isaa isiniifan deebisaa haala gabaa yeroo kanaatinis wal qabatee haala meeshaaleetinis wal qabatee haala da'umsa kiyyaatinis wal qabatee hunduma isaatu isinii deebisuuf isin jalaa hin ture akka isin gaafii na gaafattaniin jechuudha. Dhiifama ijaaf qalbii keessanirra na hambisaa jechaa egaa ka haadha ta'uu waan salphaa miti. Haadha ta'uu jechuun egaa warri haadha taatan ni beektu warri immoo ganaa haadhatti deemtanillee barumsa isinii ta'a jechuudha. Kanaafuu viidiyoo tana laayik sheer gochuun dagatinaa warroonni chaayinala keenya faarawaa taatan garaattan sabiskiraabii godhummaatii keenya ta'achuun gaman manaffeerraa koodha isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka maalinni an akka namootallee suuraa adda addaa garaa baasee akkas ta'ee limdii akkasiillee hin qabu. Egaa kun haalli guddinaa murteessadha ilma namaatiif akkasuma abbaan manaa kollee kanarratti seerisiidha hin barbaadu jechuudha. Kanaafuyyuu immoo dirqama mana kee fakkaattee jiraatta malee akka sooshaal miidiyaa fakkaatee jiraadha gaafa jettu manni keellee si jalaa boora'uu danda'a jechuudha. Kanaafuyyuu kana isa kan warrattan isiniif dhaabaa kanattiidhaan yeroodhaan ji'a haga kanaa ga'ee ji'a haga kanaa ga'ee jedhee ji'aan kanatti hin dubbatin kana yeroo dura gammadee jira daa'ima argadhee jira garaa koo keessa dhalli ni jira jedhee isin beeksiseen ture. Ergasii ji'a meeqaa kaan hin hojjenne waanuma hojii kiyyaa tanaasaa ture sirriidhanarraa waa baruu ni barbaaddu dhugaadha. Isa san immoo amma isiniifan deebisee jechuudha. Inni sunis maalinni tokkoffaa isa akka qabxii ijootitti ilaalu ijoolleen meeshaalee baay'inaan na biraa qabdanis ni jirtu. Ijoolleen immooyyuu hojjisiifattanii meeshaaleen keessan baay'eetu jira jechuudha. Kan ganaa fi amaatu jiru jechuudha. Haala rooba yeroo kanaatti wal qabatee meeshaaleen hojjetameetu taa'utu jira. Karaan baay'ee rakkisaa ta'eetu jechuudha. Karaan adda addaa cituudhaan waan akkanaa keessa warroonni seenu karaa sodaarra illee meeshaan hojjetamee taa'us ni jiru. Kan akka hojii kiyya addaan kuteetii miti hojii kiyya akkuma itti fufettan jira hojjechaa tan jira isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka hojii kiyyaa yoo deesse hoo jechuu dandeessu ani kophaa koo miti abbaan manaa koo na cinaa kan na bukkee jira. Hojiin kun gaafananii daa'imanatti deebi'eessi hagananii jajjabaadhee ka'utti wannan an amma hojjedhu kana waan an isin keessummeessu kana guutumaan guututti yoon kana jedhu maalinni ani bilbilli isuma kanaadha walumaan dubbanna. Achiin booda hojiilee deemee hojjechuu mirkaneessuu waan akkasiisan abbaan manaa koo na cinaa kan na bukkee jira. Kophaa miti isiniin jechuufanii gaafii isinitti dhumin jechuufanii yeroo baay'eellee kaayisa hojiinillee viidiyoo hojjennee jirra jechuudha. Waa'ee kanaatti irratti hojii akka kophaan hojjenne akka inni na bukkee jiru kan na cinaa akka inni jiru yaada hojii kootitillee kan na jajjabeessaa jira. Kanaafuyyuu kophaa miti ni sodaatinaa isiniin jechuun jaaladha. Warroonni meeshaa qabdanis warroonni qabdii kennattanis ganaa hojjetamee bahus warroonni ganaa immoo waliin dubbachaa jiru hundi keessanuu waan tokko rakkoon hin jiru. Rabbi gaditti naa jira waan anan hojjechuu qabu bakka nan dhaabbachuu qabu hundaayyuu nama dhaabbachuu danda'uudha jechuudha. Nama hojjechuu danda'uudha. Kanaafuyyuu rakkoon tokko hin jiru isiniin jechuun jaaladha. Akkuma itti fufnetti jirra. Anas immoo rabbiin na gargaaraa. Isa sanis immoo iyyuu ni deesse warri jettanis ganaa mucaan garaa jira hin baane guyyaa isaa eegee ni ba'a. Isa sankaa xiqqoo ishii kanan beekus guyyoota muraasan booda cheekaapbii nan qaba. Guyyaa sanitti doktorri maal akkanaan jedhuu fi guyyoota maalii akka hafe egaa yeroo baay'ee lakkoofsi nu lakkaawwannuu fi lakkoofsi doktoroonni jedhan baay'ee garaagarummaa ni qabu. Yeroo baay'ee nuti waaqaa gaditti isaan irratti of dhiisna jechuudha. Maaliif bakka wanti raawwatan wanti ta'u hunduu waaqaa gaditti doktora harka jira jechuudha. Isaanillee ogummaa kan kenneef rabbiidha waan ta'eef yaada isaanillee kabajuun dirqamaadha. Kanaafuyyuu guyyaa muraasan booda karaa mana yaalaa nan deema. Anachiin gimmaasha ji'aan qaba hoo kan jedhee tayyaada akka kootitti haga sanitti immoo waliin jirraa. Gaafa sanis immoo wal baannee dhufnee isinitti karuma kaameeraa kanaan gammachuudhaan walitti jechuu dandeenya. Homaa tokko rakkoon hin jiru. Galata Waaqayyoo fayyaa guutuun qaba. Rabbittaa tolu.
boruu kiyyallee harka isaa jira dhugaa dubbachuuf ani woon dubbadhe namoonni baay'een galanii warroonni daa'ima godhatanii too biyya harabaatirrallee deemanillee ni jiru warroonni galanii gaa'ila godhatanillee ni jiru egaa kan yeroo baay'ee nuti dubartoonni biyya harabaa maqaan qabnullee kan addaati jireenyaaf baay'ee rakkistuudha dubartoonni biyya harabaatti gizee galtee jireenya hoogganuu hin dandeessu nuun jedhanii jiru akkasumas immooyyuu humna hin qabdu dahuudhaaf daa'ima baachuudhaaf waan akkasittis maqaa akkasittis ni qabna jechuudha. Garuu galata waaqayyoo argitanii jirtan kaameeraa wanni viidiyoo kee dudda duuba waggaa deemtanii tolaaltan ani yeroon gararraa ani nama murteessituudha. Baay'izawwee jireenya koo keessatti nama murteessuu danda'udha jechuudha. Rakkoo keessa dhaabbatee nama waan boru ifa guddaa arguu danda'u murteeffatudha jechuudha. Hoon kana jedhu bakka maaliif kanaan ofitti gammada. Kun anarraa ta'ee dhuunfeen waaqarraa waan ta'e kennaa waaqni anaaf kenne tokkodha jedhee tayyaadha. Ani galeen nama armaataa bukeessadha jechuudha. Galeetu nan boqadhaa bashannanan deemaa akkasan ta'a akkanan ta'an jennee nama armaataa baateedha argitanii jirtan armaataa yoon baadhu armaataa yoon bukeessu bishaan hoggaa waraabu waan akkasiisan viidiyoo guutumaan guututti argitanii jirtanii lukkuu horsiisuu horii horsiisuu waan akkasiisan irratti hundumaa galee ani haga kara hoggaa lamaatitti deemutti ani waan akkanaa kanarratti bobba'eetu hojjedheen boqannee hatta uffata kiyya shaanxaa keessa waan isaa osoo hin banee ilaalin waa'ee hojiitti irratti xiyyeeffadhe jechuudha. Maaliif nigaa argee jira biyya arabaas maal akka taate argee jira wanti hunduu maal akka ta'e argee jira jiraachuun barbaada gaa'ila koo wajjin wal qabadhee ijoollee koo qabadhee jiraachuu bakka yeroo koo hafe jiraachuun qaba biyya kootti kan jedhu murteesseen haala saniin hojjedhee bu'aasaa argee wanti hunduu tooranaa qabatee anaan odoon ta'e waaqayyoon tooranaa qabannaan kana daa'ima fidachuutti yaada akkanaa dhufnee walirratti walii gallee galata waaqayyoo ji'oota kana lakkaa'ee jira rabbittaa toluu isiniin jechuun jaaladha isinis warroonni namoonni adda addaa abdii isin guuchisan jiraachuu danda'u turtii biyya arabaatirraa baay'izawwee waan akkanaa kana yeroo baay'ee namni kan namaa fiduu danda'u hoggaa 5 hoggaa 6 gaafa ati teesse waan akkanaa kana namoonni si fiduu danda'u jechuudha. Isin olii dhaggeeffadha kan rabbii qofa dhaggeeffadha hireen ilma namaa rabbii harka jirti kanaadha kana nani beeku isiniin jechuun jaaladha kanaafuyyuu ji'a walakkaadhaan booda waaqayyo hoo jedhe ka gammachuudhaan immoo elilleedhaan wal argina isin jechuun jaaladha ijoolleen baay'eenis dhoksinaan jettanii wanni isin dhoksu illee homtuun jiru isin duuballee homtuun jiru maamila kootidha maatii koodha isin jechuun jaaladha egaa ka ani waanan ofii kiyyaa manni kootis hin jaalanne abbaan manaa kootis hin jaalanne anis immoo fedha akkasii kan hin qabne poostii godhee amma ji'a haga kanaa ga'ee jedhee suuraa poostii godhuu amma ji'a 6 ga'ee amma immoo ji'a 9 fixee jira guyyoota fixee jira maalan ta'e waan akkasiisan egaa ka namni akka kennaa ofiitti jiraata waan ta'e waan akkasiisan qofaan hin raawwatin malee waan kana biraatiin waan isin maamila kooti ala isin dhoksu tokko homtuuyyuu hin jiru isinin jechuun jaaladhaa yeroo jalqabaatti sakkan daa'ima garaatti baadhee isinitti himeen jira ammas immoo kana ji'a xumuratitti deemaa akkan jiru kunoo isin beeksiseen jira akka amantaa keessanitti rabbi keessan naa kadhadhaa baay'izawwee xiqqoo ganaadha yoon kana jedhu amma ji'a xumuree osoo hin ta'in kara xumuratitti deema kan jedhu ufan isin beeksisaatoo jira waanuma gaariirra hin jira waaqattaa tolu borus waanuma gaariin argaa isinis waanuma gaarii dhageessu isinin jechuun jaaladhaa hedduun isin jaaladhaa hedduun isin kabajaa baay'izawwee ijoolleen sodaa adda addaa waa'ee meeshaalee keessan miidiyaa adda addaa laaltan gamanumaan waan isin beeksisuu qabu jiraate taanaan meeshaan akka malee dabalee maalii ta'e jedhee namni si sodaachisu keessan seenna meeshaan waan xiqqoo dabalee yeroo duraa sanii fi hanga tokko waa'ee duraarratti wal qabatee gabaa wusibsib jettee turte garuu amma hagas maraa miti jechuudha kan 5,000 hoo dabalee 500 300 400 waan akkasii dabalee malee haayi jedhee 2,000 3,000 hin daballee isiniin jechuufan isinitti beeksisaa too jira kanaafuyyuu sodaan adda addaa isin keessa hin seeninii abshiirii waan godhachuu qabdan dura godhadhaa waan mirkaneeffachuu qabdan dura mirkaneeffadhaa mana yoo ijaarrachaa jiraatan ta'e mana keessan xumuradhaa borus ni dhaqqabdu waan bitachuu barbaaddanii idaa ofirraa qabdan hoo ta'e dura idaa ofirraa xumuraa waan ol kaawwadhee tan immoo kanaan meeshaa bitadha soo ittan ta'e waan ol kaawwachuu qabdan ol kaawwadhaa hagas mara dabalee waan nama sodaachisu hin qabu tarii ni jedhama wanti biyya kana guyyaan dabala malee guyyaan qannasaa hin deemu kanarra dhaabbatee namni waa baay'ee leechuu danda'a hagas maraa miti isiniin jechuufanii hin sodaatinaa isiniin jechuufan kana hundarra isiniin jedhaa
kaayyoo keessan irratti ejjedhaa cimtoota ta'a wanni bira hin gaame tokko homtuu hin jiru ganaa waan baay'ee walirraa barannaa waaqayyo umurii nu dheeressee wal bira nu haa jiraachisu isiniin jechuun jaaladhaa kanan jedhu ol hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaa bakka irratti nagaa naa ta'a baay'ee.